Harraga hawaasa keenya bareedaa bakki itti argamnu biiroo Nuurbaas itti argamna. Nuurbaas jechuun maali kan jedhu gaaffiin isin biraa dhihaatu amma gabaabumatti inshaallah taala deebii argata jedhee yaada. Nuurbaasiin dhaabbata khayrii, dhaabbata gartanii hawaasaaf tajaajila bal'aa kennuu barbaadu, haala adda addaatiin tajaajila gartanii diiniidhaa fi duniyaa walitti qabatu qopheessanii shabaabni keenya dargaggoon keenya gabbahuudhaaf deemaa jiranii silaa hugaa wanni tokko qophaahuudha kan barbaadamu kan harka qabatuu fi kan guddifatu hawaasicha keenya bal'aadha waan ta'eef hawaasni bal'aan kun Nuurbaasii akkamitti simachuu qaba, akkamitti gartanii bakka kennuufii qaba, akkamitti yeroo kennuufii qaba, akkamitti waan barbaachisuun bira dhaabbachuun isa barbaachisa kan jedhuuf arra asitti argamne haqiiqaatti obboleeyyan keenya ummanni islaamaa khidmaa adda addaatti haajoma, hawaasni keenya bal'aan khidmaa babbareedaatti haajoma, waan isaan maluun arganne agamma amma immoo hogguu gartee dargaggoon keenya inshaallah shabaabni keenya lafa ka'anii haala adda addaatiin rakkoo hawaasa keenyaa kana laalanii hubatanii teenyee nutis rakkoo himuurra sossoonee kaanee rakkoo kanaaf furmaata ta'uu qabnaa jedhanii yeroo isaan ka'an keessa jirra jechuudha. Yeroo kana keessatti mee akkamitti gartee shabaaba keenya kana dargaggoo kana harka qabannee dhugaa baantanii rakkoon kun nu mudate yeroo dheeraa furmaata barbaadaa turre baga qulfii furmaata rabbi sin godhe jennee akka hawaasaatti, akka sheekotaatti, akka abbaa qabeenyaatti, akka gartee abbaa aangootti hundinuu isa laallata gahee qaba waan ta'eef akkamitti bira dhaabbannee Nuurbaasiin argitee gaaratti ol baafnaa mul'ifnaa rakkoo gartanii inni furmaatatti barbaadu sun rakkoo keenya waan taateef abbaan immoo rakkoo ofii furmaata argachuuf ni gammada. Abbaan hawaasa bal'aa kana waan ta'eef Nuurbaasii bira dhaabbannee maal isin haajomsiisaa, isinuu nuuf dhaabbattanii nullee isiniif dhaabbannaa abshiraa jechuu ni qabnaa akka jedhu arra ergaa bareedaa kana asirra isinii dabarsuu barbaade. Rabbiin egaa warra wal bira dhaabbatee akkuma kaleessa sahaabota faarsee ummata gartanii tokko jedhee biyya adda addaatii walitti dhufanillee obboleeyyan tokko jedhe sanitti arras obbolummaa tokkummaa san agarsiisuu nu barbaachisa. Guddina keenya diiniitii, guddina keenya diinagdeeti waan ta'eef amaanaa nuti isinirra ka'annu akka sheekotaatti, akka abbaa diiniitti inshaallahu taala hawaasa keenya bifa adda addaatiin argaman ka agartanii biyya baadiyaatti argamu gahee guddaa qaba, ka biyya magaalaatti argamu gahee guddaa qaba, abbaan diinagdee gahee guddaa qaba, aalim irratti gahee barbaadamu jira. Kun hundi keenya wal bira dhaabbannee qaama tokko taanee wakuunuu cibaadallahi ikhwaana akka rasuulli jedhan sanitti gartee bira dhaabbatuu nu barbaachisa. Kanarratti gartee inshaallah hirmaannaa leencaa qooda leencaa isinirraa barbaanna jechuu barbaadeeti hawaasa keenya ergaanarraa isinirraa isinii dabru waan an hime kanarraa 99 irraa qabxii takkittiidhan dubbadhe waan ta'eef